malli nurkaa badee rahiim yaa rahmaanii jinkii keessaa nuuf baasi obbolaa ikhwaanii malli nurkaa badee rahiim yaa rahmaanii jinkii keessaa nuuf baasi obbolaa ikhwaanii bismillaahi maqaa rabbiitiin jalqabnaa ni'maani nuttooleef sagalateeffannaa sabaha wa misaal nusumma faarsinaa nabiyyee keenyattis rahmata buufannaa وعلي وأصحابي ثم التابعين هند جرارتي تولد أنقلافنا أجيبوا دقلا وسقنت تجينا واي من هدا سوري ردبنا واي كورونا راس ودبچو يانا ركم باي جمي جرا يروكنا كم من هدا اللي بودرت دفنا أما كورونا را ودبچو دمنا ربي سكرنا رحيم يا رحماني jinkii keessaa nuuf baasi obbolaa ikhwaanii dhukkubni koronaa chaayinaarraa kahee jirate daangaa dabree akka hin taane ta'e bineensa qabanii nyaachuun aadaa ta'e wanni rabbiin haramse hundi halaala ta'e bara dheeraa rabbiin jaallalee kahee dhukkubatti buusee khaaliqni wal ta'e dallansuun rabbiidhaa daangaadhaa achi ta'e dawaa barbaadachuuf waan ummanni ta'e birrii miliyoona meeqatutti bahe jaasaa dargaggeessaa ijoollee xiqqoos ta'e dawaa ta'uu dinnaan dhumuu ta'e sharriin jarri hojjete biyya keessa kahee faatii tokko keessa addunyaa wal gahe kun qooda yahudaan fidee nurraan gahe kunuu salaanillee qophaa ta'e jamaa salaatuun illee dhorkaa ta'e hunda dubbachuudhaaf yeroo xiqqaa ta'e dhiiseen keessaa bahee yeroo xiqqaannaanii jinkii keessaa nuuf baasi obbolaa ikhwaanii gahee kan koronaa dhaabeeraa sitti achiin tarkaanfadhaa gara mana hidhaatti obboleewwan koo kan mana hidhaa jiranii can naqamaa jiran dhageenya hundasaati waan an ta'uuf dhabee madaa'e keessootti silaa furmaan isaa baasi Itoophiyaati warritti dhihaatan nu himaa jiratti kan lubbuu dhabee kan gara maraachuutti tarkaanfatee jira yeroo ammaa keessatti asuma magaalaa Riyaadiin keessatti mana hidhaa xiqqoo Batahaa jedhamti gara nama 41,000 tariiqatal Khalqii rakam waahidiitti gara nama 21,000 asuma naannoo Masjidal Hudaa jedhamtutti gara nama 14,000 walii gara ijoolleen jiran mana hidhaati gara nama 76,000 warri Makkaaf Jiddaan jiran akkasitti hidhamanii jiran bakkuma tokkotti ijoollee Oromooti irra hedduun isaanii jinkii keessaa nuuf baasi obbolaa ikhwaanii malli nurkaa badee rahiim yaa rahmaanii hidhaa keessaa nuuf baasi obbolaa ikhwaanii malli nurkaa badee rahiim yaa rahmaanii jinkii keessaa nuuf baasi obbolaa ikhwaanii السلام عليكم يا جماعة إخواني جرينا لقيسان ديراف دبرتيني شيري ولي قدا أجري أرغتني كيستو أما سوري سوشال ميدياني وانو ما ددا دبسا جرتني أكما درنا ما أفسقليتاتني أما ستفوفا من دارغتني obbolee waan keenya mana hidhaa jiranii musiibaan adda addaa jedhamu tannaanii sagalee nuu ta'a jechuun dhaammatanii warra biraa du'ee firiijii galchanii owwaalchuma gaarii leetuun argatanii ji'a jaha oliif achi tursiisanii booda du'aan namaa tallaa jaaguunaanii dhufanii janaazaa walitti guuranii bakkuma tokkotti taankiin owwaalanii innaa lillaahi wa innaa ilayhi raaji'uun warri haga ammaa lubbuudhaan hafanii nutti warra du'ee wayyanuun jedhanii jarris du'aaf jireenya gidduu jiranii gariin dhukkubsate qaamni lukkaanaanii jinkii keessaa nuuf baasi obbolaa ikhwaanii malli nurkaa badee rahiim yaa rahmaanii
hidhaa keessaa nuuf baasi obbolaa ikhwaanii. Rakkoon kana qofaa miti yaa ikhwaanii, gariin warra fuudhee jiraata waliini. Waggaa tokko lamaaf jiraata turanii, booda jidduu jiraatti ijoolleen argamnaani. Isin dalagarra mana deebinaani, inni irraa qabamee mana hidhaa seenaani. Rakkin akkasiifaatu jira yaa ikhwaanii. Mucaa guddifachuu waan qalbii seetanii, inni hojjetee fiduu irraa hidhamnaani. Maal nyaattee guddatti jettume ilmaani, rakkattee guddeeftee waggaadhaan geenyaani. Booda mucaa gara biyyaa dabarsanii, akka rasiidaatti biyyatti awwalanii. Abbaanis hidhaarraa biyyatti gallaani, isiin qofti hasaftee dalagaa seennaani. Inni biyyaa galee kan biraa fuunaani, isiin isaaniidhaan asitti hirumnaani. Akkasitti bultii wal jalaa diiganii, rakkoo akkanaati bultii ofii diiganii. Hidhaa keessaa nuuf baasi obbolaa ikhwaanii. Rakkoo meeqatu wal takaalee jira, gariin warraaf ilmoo wal faana galchaara. Akka kaardii biyyatti awwalaara, jara biyya galchuuf waa meeqa kasaara. Wanni inni hojjete jalaa ta'e dara, mee dhaggeeffadhaatii warra jiddu faara. Isii biyyaa dhoksee kan biraa fuudhaara, akkanatti akkamiin bultii ofii ijaara. Isin biyyaa teessee eeggatti waa maraaf, zawjiin koo yoomumaa naa dhufa achirraa jettee karaa eegdii sabartee waa mara. Booda gida geessee kan biraa fuudheera, gara qaadii deemtee ni kaabuufte ofirra. Akkanatti bultii meeqa diigameera. Amma afuriittillee fuuchuun dhuma jira, rabbuma dubbatee jira quraanarra. Masnaa wa sulaasa urbaa nutti himee jira, quraanatti hirkatanii miidhuun eessa jira. Akka rabbiin jedhetti guutuudha haqa jira. Nun godhin kasaara rabbi yaa rahmaanii, cinkii keessaa nuuf baasi obbolaa ikhwaanii. Malli nurkaa badee rahim yaa rahmaanii, cinkii keessaa nuuf baasi obbolaa ikhwaanii. Xumurarra ergaa tokkon sii gabaasa, warri na dhaggeessan jaarsaa dargaggeessaan. Waggaa 100 biyya duniyaa keessa, eenyu jiraata laata naa himuu dandeessa. Hunduu hojii ofii nyaata qabrii keessa, kanaafuu of eeguun hunda barbaachisa. Keessattuu shamarran biyya rabaa keessa, dalagataa jirtan mana rabaa keessa. Haramarraa of eeguun isin barbaachisa, rabbiin isin haa eegu mootiin irra keessa. Keessaa isin baasu harka namaa keessa, yoo hunda dubbanne isinittiin dheeressa. Asitti gabaabsee dhiisee baha keessa, Haaliqni irra keessa ilaa yawmiddiini. Hidhaa keessaa nuuf baasi obbolaa ikhwaanii, malli nurkaa badee rahim yaa rahmaanii. Cinkii keessaa nuuf baasi obbolaa ikhwaanii, malli nurkaa badee rahim yaa rahmaanii. Cinkii keessaa nuuf baasi obbolaa ikhwaanii, malli nurkaa badee rahim yaa rahmaanii. Cinkii keessaa nuuf baasi obbolaa ikhwaanii.